በ8 ዓመት የነበረ ወጣት በእንዶጦኝ Umuriko waggaa 8 daandii irratti ba'e akkuma ba'een naannoo Xooraayilochiitti dhiironnis dubartoonnis karaara turanii bakka bultii dhabdee naan jedhanii isaanitti makame. Ajjoodaa fi wana nuuroo ነው በቃ በየቤቱ ልብሳት ምንም የማይሳካልኝ ነገር ነው. Jiruun koo harka gara afaanii ture uffata miiccus yaaleera naaf hin taane hiriyaan koo takka rakkachuu koo agartee waan akkasii osoo jettee naaf kaaste toleen jedheen. Dubartoota kanneen filannoo dhabuun jireenya isaanii daandii dukkana uffata irra taasifataniif abdii kan ta'e giddugalli haaromsaa fi gabbisni ogummaa dubartootaa magaalaa Finfinneetti ijaaramuun ji'a 10 dura bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti eebbifameera. Giddugalli kunis dubartoota rakkoo hawaasummaa garaagaraaf saaxilaman deeggaruun cinaatti cabiinsa akka biyyaatti mudatu kan furuudha jedhame. እነዚህ ሴቶች በደህንነት ምክንያት አውራ ጎዳና ወጥተው ባልተገባ መንገድ ህይወታቸውን ይመሩ ከሆነ እነሱን ስንመልስ የነሱን ህይወት ብቻ ለምንጠግነው dubartoonni kunneen sababa iyyummaan daandii irratti ba'anii karaa hin malleen jireenya isaanii gaggeessan yoo deebisnu jireenya isaanii qofaa miti kan fooyyessinu cabiinsa fageessinee yaaduu fi hubachuu akka biyyaatti qabnu fooyyessuu keessattis giddugalli kun gahee guddaa qabaata. Dubartoonni lakkoofsa uummataa walakkaa qofa osoo hin taane hojiiwwan keenya hundaa keessatti gahee isaan baatan guddaadha. Hawaasa kana yaadachuu gahoomsuu akkasumas carraa kennuu fi yoo baanne jijjiiramni akka biyyaatti yaadnu guutuu hin ta'u. Giddugalli isaa qabe kunis dubartoonni rakkoo hawaasummaa garaagaraa qaban carraa uumameef itti fayyadamuun akka of jijjiiraniif amilee toree jira. ከዚህ ውስጥ ለሙቀት ከመጠጥ ከምንም ራሴን ለመለወጥ አራዳን ቀቡ ካን አልኮሊስ ta'e አራዳ ከሚራዩ bilisa ta'e of jijjiiruu fi lammata kan jireenya daandii irratti deebineef ofiikoof waadaa galeera. carraa kan argachuu kottis gammadeera. ዓላማችን አሁን ሰፊ ነው. ካዮ በላን ቀባ ዋቀየቱ harkanuuf diriirse hojii kamillee hojjedhee of jijjiiruuf qophiidha. Giddugalichis dubartoota haala rakkisaa keessa turan simachuun ogummaawwan garaagaraatiin leenjisuun eebbisiisee rakkoo keessa turan dagachiisuun imala jireenyaa qajeelaa ta'e akka eegalaniif gama carraa hojii uumuutiin gumaacha guddaa taasisuun kaayyoo hundeeffameef baataa jira. Marsaa jalqabaatiin dubartoonni 302 eebbifaman walta'iinsa bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi abbootii qabeenyaatiin battaluma eebbifamanitti carraan hojii uumameefii jira. ዛሬ የምታዋቸው እዚህ ተመራቂ የሆኑት 302 ሰልጣኝና ተመራቂ እህቶችና ልጆቻችን ሁሉም የሥራ ዕድል አግኝተዋል። Leenjitoonni fi eebbifamtoonni asitti argitan 302 ta'an kun hundi isaanii carraa hojii argataniiru. Bulchiinsi magaalaa iddoo hojii mijeessuudhaan abbootiin qabeenyaa asitti beekamtii kennineef ammoo gama meeshaalee hojiitiin deeggaruudhaan waan tumsaniif eebbifamtoonni kun hojii argataniiru. Giddugalichatti ogummaa garaagaraatiin leenjiin dubartootaaf kennamaa jiru abdii kaleessa dukkanoofte deebisee haaresseera. Karoora jiruu fuulduraafis galaa gudunfataniiru. ነበረኝ ህይወት ሳስበውና አሁን እዚህ ጋር ቆሜ ራሴን ሳይው የመኖር እንትን ይጨመረ jireenya ko darbee yaadadhuu fi amma bakka kana dhaabadhee yoo nuuf ilaalu fedhiin jiraachuu koo dabaleera. kanarraa kan ka'e araadaa fi wantoota hin barbaachifne hundarraa bilisa ta'een jira. kanaaf giddugalli kun abdii natti toreera. እኛ ተጥለን ነበር የተጣልን ሰዎችን አንስታ ነው ለዚህ ያበቃችንና nuti dagatamne turre namoota dagatamne keessatti kan kanaan nu geesse kantiibaa keenya ammallee dubartoota baay'eetu rakkoo garaagaraa keessa jira. isaaniif wantin dhaamu qaamni isin yaadatu waan jiruuf abdii akka hin kutanneen jedha. Beekumsaa fi muuxannoo giddugalichatti argataniin dubartoonni carraan hojii uumamee fi hojjechaa jiranis waadaan isaaniif galame qabatamaatti waan raawwateef gammadoo ta'uu himu. Bulchiinsa magaalaa Finfinnees galateeffataniiru. leenjii አንድ አቆራት kan nu barsiisanii nu eebbisiisanii to waraqaa keenya nu kennanii gara hojii kanaatti nu geggeessan. Ufnee sheedii kana gaafan argu ani baay'ee natti toleera keessi ko boruuf abdiin na keessa guutee jira jechuudha. ከወጣን በኋላ አው ቃል የተደገባው ተደርጎልና አው ተደርጎልናል። Leenjinii erga baanee booda wanti waadaa nuuf seenamee nuuf raawwatameera. Horsiisa lukkuu yeroo leenjinee yeroo baanu gara hojiitti akka gallu nutti himanii turani. akkuma jedhan kunoo sheediin lukkuun waan hundi nuuf guutanii lukkuu horsiisaa jirra. ምንም ነገር ማድረግ እንደምንችል ክብር ተሳይታናለች. waan kamiyyuu hojjechuu akka dandeenyu kabajamtuu kantiibaan teenya nutti agarsiisaniiru. bu'aa qabeessas taaneerra. kanaaf adda adaanach guddaa galateeffanna.